Ayyaana baga isiniin ga'e jechuudha fi hoodhaa kunis rakkoon qabu. kanas qabaadha. Kun shunkurtiidhaa buuphaadhaa timaatimiidha kunillee as keessa kan jiru. Kuni saamunaadha kinooti. Ayyaanaaf horis iddoo. Amiin amiin. Uma abareetti sin qabu eebbisus kun badhaasuu malee ayyaanni goosinaa eebbisu. Amiin amiin. Ayyaanni mangistii sinaa baatu. Amiin. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaa nama. Jiru barataa. Ni nyaata. Ayyaana nagaa Wanna ayyaana hin qabdan immoo kuni wanna sooma kanatti ni kan jiru. akkanirraa isinii haa kennu ayyaana waggaa isinii haa gahu rabbi fudhatoo maal goonaa silaa. As keessa immoo shunkurtiinis hanqaaquun illee kudhan timaatimiinis jira. Kanumaan yaa'u eebba isinirraa barbaadan eebbisaa hin jiru. Eeshi bakka Ayyaana abbaa waggaa Amiin amiin. ayyaana abbaa kan barri ittiin deemu kana sinirraa haa qabu. Amiin amiin. Hamaa sinirraa haa qabu. Amiin. Mortuu balbaltuu sinirraa haa qabu. Amiin. Bagatti singee jechuun illee waan ayyaana illee fi shunkurtii ayyaana sooma bisaadha. Kunis qarshii amma karaatti namni nutti kenne qarshii kanas. Ulfaadha gooftareeti yanaa jiraadha. Amiin amiin. Amiin amiin. Gooftareeti walaa gala. Amiin amiin. Ka'umsa gooftaa keenya kanatti walii galatti immoo walumaa galatti beekamaadha. Yeroo hundumaayyuu kan yaadachuu qabaannu gooftaan keenyas makaraa baay'ee argee gidiraa baay'ee keessa darbee tokkoffaa inni immoo kana gaafii tokko akka hojii manaatti kan nutti laate hojii maneen saamaa gaafa inni wangeela Maatewos boqonnaa 25 irraa kaasee gaafa laalle beela'een ture nan jaachisne dhoobodheen ture nan obaasne daariin ture dara nan baasne rakkadheen ture nan gaafanne mana hidhaa keessan ture nan gaafanne kan jedhu sana isa kana gaafiidha jechuudha. Qabnee jechuudha hanga ammaatitti namoota rakkattoota kanneen hin gargaarre jennee yaadne amma isaaniif immoo wanta namoota barbaachisu geessinee waan isaanii geessinee fi isaaniif kennineetti gara mana keenyaa deebi'uutti jirra. Yoo haala isaan irra jiran illee mana isaaniitti illee seenne argine baay'ee tokko gadda guddaan nutti dhaga'ama. Egaa dandeettii keenyaatiin gargaarree jirra. Rakkattoota gargaaruun biliin nyaattamne isa kana ammoo gatii ol keewwanneedha. Akka kootittis akka hiriyoota kootittis gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Wanta har'a hojjennee keessatti wanta baay'ee na gammachiise Waaqayyos waan jaalatuu fi nuufis lubbuu keenya waan nu gargaarudha. Dhukkubsattee nan gaafannee rakkattee nan gaafannee mana hidhaatee nan gaafanneedha Waaqayyo. Gatii keenya immoo gatii foon keenya osoo hin taane gatii gara lubbuu keenyatti waan ta'eef kanaaf nutis kanarraa ka'uudhaanii gurmuu xiqqoo taanee
namoota harka qalii ta'an gargaaran jira. Isuma kanarraa kaanee raawwannee namoonni as keessa jiran akka nama dandeenyuun uummatas kadhan maalas jennu haga danda'ametti isaan kana gargaaruudhaaf gara fuula duraatti illee kan itti yaadnu ta'a jechuudha. Nu qofaa miti warroonni immoo viidiyoo kanas laaltanii namoonni naannoo keessan ta'anii ayyaana manatti kophaa isaanii dabarsan jiru waan ta'eef isinis haa xiqqaattus haa guddattus waan qabnu sanirraa yoo waan taate xiqqoo ishee manatti hojjennu isaan sanirraa akka gargaaru hubannoo akka argatanidha. Warroota rakkataa ta'ee fi warra harka qalleeyyii ta'e akkasumas maanguddoota magaalaa keenya keessa jiran waan takka hojjetachuu kan hin dandeenye gargaarree ummata harka qalleeyyii naannoo keenyatti mallaqa illee guurra jirra. Waan adda keetti narraa barbaachisu immoo walloota keellee kan jiraniif yaamee waan jiru waan qabu waan hojii qopheeffatan hojiin nyaanee dabarsuu barbaada. Kanaafuyyuu ollaan keessan akkasumas immoo warroonni hin qabnes akkuma keessanitti akka kabajaniif waan baay'ee taasisaa jirtu jechaadha. Kanaafuu akka wal gargaaruu hojii ijaarsan dabarsuu barbaadneeti. Tole, turtiin jala bultii ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan dargaggoota magaalaa Lolee ofii wajjin wal ta'uudhaan isiniif dhiyeessine kana fakkaata. Kanaafuu isinoo warroota harka qalleeyyii naannoo keessa jiran akkasumas ollaa keessan kan isin akka keessan ayyaana kabajuu hin dandeenyeef maal taasistanii jirtu? Maal taasisuufis karoorfattanii jirtu? Kanaafuu ollaan keessan akka gammadu gaafa ollaan keessan gammade isinis gammadanii jiraattu waan ta'eef kennuun eenyuyyuu miidhu kennaa ayyaana kana ayyaana gaarii akkasiniif ta'u hawwii kan kooti waliin nyaannee waliif qoonnee yoo kabajna ta'e baay'ee tokko gammanna. Kanaafuu atiin ulaa galattee atiin lukkuu galattee jirtu sunis warroonni daabbooyyuu mana hin qabne ni jiru waan ta'eef isaanis yaadachaa isaan faanas ta'aa isaaniifis qooda akka ayyaana kana kabajan siniifan dhaamuu barbaada. Waan daawwattaniif guddaa galatoomaa.